wanti amma an dubbat akka tasaa sirriitti ta'an jedhan. Ameen. Eessaa dhuftanii? Asuma Bishooftu raayinu. Maal hojjettu isin? Amma yaa manuma jira duri ayyaaraalee keessa turre. Deeressaa wajjin. Isan na feere. Isintu fide. Akkuma tasaa sirriitti waa ta'a. Ameen. Hallelujah. Qabarka koo. Ameen. Si qaddana akkuma tasaa namicha kana irratti Waaqayyo waan godhanaan jedhe. Ameen. Qabarka koo. Jesus mighty name. Anan beeku yeroo gabaabaa gidduutti jireenya keef mana kee irratti waa ta'eera. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Isinii galamni Oromiffi kun. Naga nan beeka sirriitti. Sirriitti beektu. Qooqa kiyya. Qooqa kiyya. Bakka bilisaa waan dhuftanii dhugaa baatan qabdu. Ameen. Hallelujah. Ameen. Iyya naateera jedhaaka. Maal keessa dhukkubaa? Yana dhukkubaa. Maal keessanis dhukkubaa baaba? Ana dhoo. Fincaanis dhoo. Masimbuu yoomi kaasee simbuu dide. Tureera narraa akka. Ammamta. Bara baay'ee narra ture jilbi koo miidhamaadha jilba koo keessatti xannacha bahee dugda koo irratti hin bahee as keessatti na bahee amma marmaraa dhaqnaan baqaftattu malee dhanii kana naa kennanii ani nama Waaqayyoo ta'e kanan baqafgadhu achi yoon dhaqe nan fayyaanan jedhu. Ameen. Haa jedhaagaa. Haa jedha. Qaba harka koo. Jesus name. Liqaq በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ishee deddeebitee dhugaa ba'aa kan turte tokko finfinneedhaa dhufti ishee dubartii ishee HIV irraa fayyitees kan fidee dhufe isheedha. Ofiisi xannachatu qaama ishee keessa gadameessa ishee keessa 3 jira as keessa 2tu jira opereeshinii ta'ittiin jedhaniin. Innaa ta'u bakka qodaan karaarraa kaafadhee dhufattee fiiddee addana dhufte. Galgalma saafii dana dhufte biliisan ittiin jedhe gaafa dhattee ilaalamte eessatti gattee dhufte ittiin jedhan maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin xannachi si keessa jiru kun yeroo kanaa jalqabee si keessaa fuudheera. Baayibilis na dhiiga Yesuusin. Maqaa Yesuusin amma sa'ati kanaa jalqabee ajajeera. Fincaanammaa imba'aa beennaqi mana fincaanii dhaqi been. Beennaqi dhuga baatii fidi harka keessan ol qabaa. Humna dhiiga Yesuusin isin irratti waa ta'eera. Maal hojjettati? Barsiisaadha. Eessaa barsiifti? Ana qaagii kana jala dukkam jechuudha. Maal barsiifti? Afaan Oromoo. Kottumee afaan barsiistaa? Goobaziidha baqqaatoo. Qabarka koo. Har'aa kaasee balbala ati yaadde innati waggaa dheeraatti rakkatte sun har'aa harka kee galeera. Ameen. Qabarka koo. Sii ta'eera. Humna dhiiga Yesuusin. Iyya naa ta'eera jedha. Da'umsi darbe siin jedhani? Na waraanaa na cannaqa. Amma da'umsa darbe siin jedhani? Ammam darbe? Gaafa guyyaa 18 darbe. Kottu galgaluma kan akkati deessu goona. Hallelujah. Amani. Amanu jirta. Ash. Amma gaa ciniinsuun itti ramada. Haa jedhe. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin gadameessa ishee keessa daa'imti jiru kun amma socho'i. Irra ka'edhu. Maqaa caalu maqaa Yesuusiin amma daa'imti garaa ishee keessa jiru socho'uu jalqaba. Asgori. Mamashia. Maal taatan haadha koo? Haadha isheedha. Birshinii taatee aggaarfan kana amma immoo isaa jedhee tan cannaqamaa jira gooftaa. Humna dhiiga Yesuusin. Yes, amma socho'uu jalqabeera. Socho'uu jalqabe? Amma ciniinsuu sitti ajajeera. Maaltu sitti dhaga'amaa jira? Handhuura koorraa na buta. Handhuura koorraa na buta. Si butaa hidhaam? Ergiman sii kadhachuu jalqabe moo? Itti cimaa jira. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin dafi ciniinsuu gurbaa. Socho'i. Humna dhiiga Yesuusiin dafi socho'i. Ameen. Socho'i. Amma maaltu sitti dhaga'amaa jira?
qabbana wayti. Akkam? As keessa mana na warraaqa. Na warraaqa. Amma sochooseera. Gadi si dhiibuu jalqaba kana booddee dugda si kutuu jalqaba ajajeera ciniinsuu jalqaba. Ameen. 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 Ajajeera. Maaltu sitti dhaga'amaa jira? Danna garagara. Maaltu? Dan. Garmalee moo? Gadi si dhiibaa jira? Dhugaa moo? Meerri haati. Fudhadhu deemu. Mana yaalaatti geessan madafi. Beenu kaa. Eessaa dhuftan? Eessaa dhuftanii? Bakka dhaqaa. Ciao. Amma dafa fuudhaa deema. Karaatti akkasii harkatti hin deenye. Yesuus yaadinaan. Iyyaa ameen jedhaaka. Anammaa ajajeera. Humna dhiiga Yesuusiin wanta ati yaaddeen beenne akka tasaa sirratti ta'a. Kot. Akka tasaa sirratti ta'an jedhan. Akka tasaan irratti ta'a jedha. Makaasoki eessaa dhufte? Adaamaadha dhufte. Sii kana dhibee kaayyuu. Dhuftee beektaa lafa kana. Ufeen beeku har'uma dhufe. Har'uma dhufte. Maal hojjettaati? Loojistiikii fayyaa. Fayyaar. Anin beeku Waaqayyo torban kana keessa waan ati dhageessee hin beekne harka kee galchaa. Ameen. Waan eegaa jirtu qabda cimsitee. Dhugaadha. Cimsitee waa eegaa jirta. Waan ati eegaa jirtu sun raawwateera. Ameen. Kana duwwaa nama biyya alaa jiru beektaa? Gwaddanyuun kee biyya alaa jiru? An beeku an beeku carraa biyya bakkeen sun irratti arga. Ameen. Akkamitti akka ta'e hin beeku. Ameen. Eebuu guddaa qabdu. Kana duwwaa biyyuma keessaa waan amma dhimma hojii irratti cimsitee eegaa jirtutu jira. Dhimma hojii irratti waan cimsitee eegaa jirtutu jira. Wanta harka namaan si jalaa qabamee jirutu jira. Harka namaatiin qabamee sassaabamee jira. Waaqayyo abbaan koo akkasinaan jedhe amma bojuu sana harka jal'oota harkaa baasee harka keetti kenneera. Kan kee ta'uuf malee namni kan qabee jiru. Kan kee ta'uuf ture namatu qabee jira. Maqaa jaraa an sitti uyyuun barbaadu. Waaqayyo abbaan koo balbala haaraa sitti baneera. Kai. Makaso pressure. Anin beeku wal'aansootu jira siifi. Dhugaadha. Tigilaalle. Ane tigilaa yaallo. Mormii sana naan jedhe Waaqayyo amma akka tidhaxxeen si duraa kaaseera. Waaqayyo jal'oota jalaa waan barii kaaseen harka kee bojuu haaraa galchaa. Amen. Touch my hand. In Jesus' name. Si ta'eera. Iyya naa ta'eera jedha. Maal ta'e inni eenyu fide? Maal ta'e? Bilisa humna dhiiga Yesuusiin. Si ta'eeraadha koo. Dhuga baatii kee fidi. Ji'a kana keessa wanta si ta'utu jira. Humna dhiiga Yesuusiin si ta'eera. Kai maal hojjetta? Eessa? Hawaasa. Hawaasa? Hawaasaadhaa dhufte? Eenyu jin? Abuleetikii hojii. Si fide? Makasa preshi vena. Sammuun kee bara meeqa si tuqamee ture? Sammuu just maraatummaa utuu hin taane sammuun kee confused ta'ee ture. 2008 Maal taatee turte? Wanti dalagu marti kasaareen dhiise. Kottume? Kabarka koo. Dabra! Lubbuu ishee foon ishee irraa gadi isa deema. Dafnaaf dibata. Gadi si deema. Humna dhiiga Yesuusiin. Mucaa kana bofan arga. Bofan utuun mataa isaa irra taa'ee arraba natti baasuun argaa ture. Waaqayyo bofa kana kuteera naan jedhe. Kot maal hojjetta? Daldala. Maal daldalta? Kasalan daldala. Eessaa dhufteeta? Adaamaa. Adaamaa. Anan beeku waan amma daldalaa jirtu kanan dhiistati guutummaan guutuutti. Ameen. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin amma balbala haaraa sitti baneera. Ameen. Ati amma kasala daldalta? Ati kana booddee kasala daldaltu tun taane suppermaarkeetii guddaa keessatti seera. Ameen. Kottas dhaabadhu dafi. Qabarka koo. Jesus name.
Sagalee keessan ol kaasaa jira Yesuusidha. Ka'ii lafa. Humna dhiiga Yesuusin bofa. Ka'ii lafa. Humna dhiiga Yesuusin. Jireenya isheerraa lubbuu isheerraa sa'aatii kanaa jalqabee si dhayeera. Humna dhiiga abbaa kootiin qabarka koo. Go! Garsi deemu. Maqaa Yesuusin sitti dhufeera. Humna dhiiga Yesuusin 2008 kan sirratti hojjetame arra diigameera. Iyya ameen jedhaaka. Bertii gameera jedha. Humna dhiiga Yesuusin diigeera. Ka'ii dhaabadhu. Bilisa taa'ee gadi. Eessaa dhufte? Maati? Gandeechuu aanaa qaaqee. Gandeechuu? Eessan? Aanaa qaaqee. Maal taate? Uummanni hojjetaa wangeelatii xiqqoo ishee immoo keessa kola dhukkuba. Hojjetaa wangeelaadha? Keessa koo mana dhukkuba. Qabarka koo irraa kaasee balballi sitti banameera. Kottu. Si namatu si eeggachaa jira. Maal ta'in? Yoomi kaasee akkas ta'e maal hojjetaa ture? Maal hojjetaa ture? Kottu. Har'aa kaasee dibanni sirratti dabaleera. Qabarka koo. In Jesus name. Har'a ayyaanni humni guddaan irratti lafa dhayeera naan jedhe Waaqa. Iyya ameen jedhaaka. Be active. Kottu. Makasaka prashia. Humna dhiiga Yesuusin yoom akkas ta'ette? 29. Yoom? Isuma dheengadda darbe gaafa. Isuma dheengadda akkas darbe moo? Bilisa torban irraa dhuga baatiif fidi. Iyya ameen jedhaaka. Nagaan sii ta'eera. Har'aa kaasee balbalatti yaaddeen beenne sitti banameera. Sii ta'eera. Iyya ameen jedhaaka. Anaaf waa ta'eera jedha. Ana irratti waa ta'eera jedha. Ka'ii abbaan ayi gilaasii kun daf. Makasopreshi prasia. Makasopretia. Gargaara. Qabarka koo eessaa dhufte? Ani Finfinnee irraan dhufe. Maal hojjette? Inni jiwoo keessan hojjedhe. Qabarka koo wanta si jalaa qabameetu jira. Harka namaati wanta qabameetu jira. Biyya lafaa keessa ati rakkinni kee kana duwwaamin. Yoom amantee ati? Ani tureera. Ati al tokko baaggoota al tokkoon deebiti. Dhugaa. Gooftaa kanatti ati jabaatteen dhaabbattu. Al tokkoon deemta al tokkoon deebiti. Har'aa kaasee Waaqayyo mana koo keessan ordeessi dhaaba jedhu. Amen. Qabarka koo. Jesus name. He is free. Amen. Har'aa kaaftee akkasin taatu. Mana kee keessa dhukkuba hamaatu jira. Dhukkubatu jira. Dhukkuba hamaa waggaa dheeraatti rakkattantu Waaqayyo dileet godheera. Amen. Iyya ameen jedhaaka. Eessaa dhufte? Guduruu dhufte maal taate? Na dhukkuba. In Jesus name. Bilisa. Maal keessi dhukkuba baay'isawee? Kaleeko. Mana yaala dhatte? Kaleeka. Maal siin jedhe manni yaala? Manni infekshinii godhateera jedha yeroo hundaa. Nan dhufa. Siin kadhadhaa. Maal taate? Namichoo. Maal taate? Caggaarraa kan naqu. Caggaarraa? Maal si ta'e caggaarraan kee? Na gubata akkanumatti dura. Bilisa. Humna dhiiga Yesuusiin. Maal taatan? As dhaabadhaa. Eebbuma barbaanne. Eebba barbaacha dhuftan. Na ilaala lachuu keessan. Har'a dibanniif humni Waaqayyoo sanarra dhufu. Ameen. Na ilaala. Dibanniif humni Waaqayyoo sanarra dhufeera. Har'aa kaasee nagaan keessan deebi'eera. Maal taate? Maal keessa dhukkuba? Kan taarotee fi coggaarraa. Kottu. Nuddaatti. Haleluuyaa. Ati waan nuddaa dhugaati. Maaliif dhudda? Nan dhuga. Maal dhuddaa? Farsoo faraqiidha? Maaliif? Namanne armaan dhufe. Yaaduma dhufte? Amman fayyii taare? Kottu. Ilaa yaaduma dhufe har'a fayyuu dhufe namichi. Inni dhuddaa lammata raqiifa? Haa jedhe. Sitta jeeseera. Dhaqi bilisa. Lammatatti hin deebiin ishii dhugaatii keetti har'aa kaaftee fayyiteetta. Kalee keessa kamtu si dhukkuba? Kalee koo sabitaa. Na ilaala. Bilisa. Dhuga baatii kee fidi. Nagaan sii ta'eera. Dhaqi. Maal taate haadhi kun? Yoom akkas ta'an eessaa dhufan? Yoom akkas ta'an? Gadi si deem. Eessaa fidde? Gadi si deem. Bilisa. Dhuga baatii kee fidi. Harka keessa mal qabaa raasaa naaf waa ta'eera jedha. Maal taate mucaan kee? Attara. Okay. Kayyeetu nu የመጣችው? Gazi kadar zaiti. Eessarraa dhufte? Kadar zaiti ነው.
እስላማ አማርኛ ነው የምትችይው? ከየት ነው የመጣሽው? ከዚህ ከደብረ ዘይት። እስላም ናችሁ? ምን ሰምተሽ ነው የመጣሽው? In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Father. ልቀቃት in Jesus' name. አትናገር በራሷ ጊዜ ካልሆነ እሺ አንድ ከዛሬ ጀምሮ ተፈታለች በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተማሪ ማሊያ ማልበረት አርከከው ልቀፍ ሁምነ ዲገ ኢየሱስን በልበላ ሃራ ስትበኔራ አሜን ነይላል ስትበኔራ ኢየሱስ ያድናል። ታይ ኮት ደፍ ፕራሲካ ፕራሺያ ነይላል ሁምነ ዲገ ኢየሱስን በልበላት ያደም በእነ ስትበኔራ አሜን in Jesus name balbala hara waaqayyo ስትበኔራ iya natti banamera jara ala kasal kakiyon kabar kako in Jesus name har'a kase balbala harati banera waaqayyo iya amen jaraka esa dufte gimbi jala dongoro magala dongoro rannu hallelujah malo jetta suuqi nagad kan kemo maalidhan ni footi obbolaakod maal ta'an inni kun university dhiisee ba'e ammatuma duriyoo midhame isheen tokko immoo danqamteerti kanaafuu dhidhageettee natti laatte har'aa kaasee waaqayyo ameen sagantaa maal dhufte moo keessummaa dhufte finfinnee keessummaa dhufe silumaa ammoo ambeeka sagantaaf keessummaa dhufte qabar kakoo elaafu dhadhu dhaqigaa yebba guddaa ameen iya naateera janaaka yewlachu ani sinittanima namni lafa kanarra ejjet hundin ulfna fuudhe gal maal taati ati maal jettan baaba maaltu sinirra jira kotta cagwaarraa bashitaa eessaa dhuftanii qabarkakoo Jesus name balbala sitti baneera har'aa kaasee balbala sitti baneera si ta'eera qoy hojiin hin jiru balballi cufaadha har'a sa'atii kanaa jalqabee sitti baneera ameen amma lan arga beetta maal akka hojjettu hin beeku qoy wanta namaaf nama walitti fidan hojii komishinii sirriidha maayin namaaf nama kan walitti fidan maayin waaqayyo akkasiin jedhe amma isan hojjettu ofuma keetii jedhe waaqayyo sumaanan hojii haaraa jalqaba ameen si eebbiseera akka nama waaqayyooti ameen waan si dhibu waggaa 3 irraa namni baay'ee wayya kee dinqifata ameen iyyaa bukkisaa naa ta'a jedheera naa ta'eera jedhaaka tana dubbadhaa naa ta'eera jedhaa eessaa dhufte ana jibaatirraan dhufe maal taate isaan kana dhukkubeetan isaan faana dhufne orma maamo qabarka koo eebbifamteetta ameen atoo maal taate diskiin maal si ta'e na dhukkuba dandeesseen deemtu ay nan deemaa gad jedheen turu garuu atoo qorichi kun kan maal kan kaleeti kaleen na dhukkuba kottu ammamtaa ergis dhukkubuu jalqabe haleluuyaa qabarka koo bilisa kanuma kaleen kan inni ittiin fayyu kottu eessaa dhuftani gimbii boojji moo boojji jechuun ikkoo lafa jalqaba wangeellitti jalqabe achuu amanii ilaa akkasuma abboota Itoophiyaati sun kottas gor qabarka koo in Jesus name yes bilisa gadi jedhaa ol jedhaa
Waan hojjedha. Kot waan fayyitaniittu fayyinni isinii ta'eera. Nagaan sii ta'eera. Maal keessa dhukkubaadha koo? Hundumtuu hidhamaadha waggaa ja'a. Maqaama Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin nagaan isinii ta'eera. Amen. Hallelujah. In Jesus' name. Yaadinaan Yesuus. Kotta. Qabarka kee. Abbaasin kadhadha. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin jara kanatti balbalinaaf habanamu. Amen. Itti naaf habanamu jedheen. Amen. Itti naaf habanamu. Amen. Humna dhiiga Yesuusiin. Amen. Sirratti eebba fe'eera. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Jarri kun polotikaa duwwaa miti. Hallelujah sin danda'u. Iyyaa ameen jedhaafi. Waaqayyo milkaa'insa ajaa'ibsiisaaf dinqifatamaa harka kee galcheera. Amen. Isinii ta'eera. Amen. Har'aa kaasee wanti mana keessan jeeqee mana keessan irratti raafama guddaa geessisaa jiruun argaan. Goolii guddaan argaan. Ani hin beeku barsiisaan argaan. Barsiisaan eenyudha? Astamaarii jechuudha. Astamaariin obboloonni kun hundi isaanii astamaariidha. Isin maal hojjettu garuu? Ani hojii waajjira qonnaatiin hojjedha. Maqaama Yesuusiin har'a wanti haaraaniif wanti ajaa'ibsiisaan harka keessan galeera. Amen. Harka keessan ol qabaa jira Yesuusidha. Maal taate? Qoricha maaliiti? Qoricha? HIV kottu. Maakasiyaa. HIV. Humna dhiiga Yesuusiin liqaqaat. Haadha ishiitirraa baddalamee HIV hin du'anii? Natsaa naati. Waaqayyo bilisa baaseera. Iyyaa ameen jedhaaka. Gadhisi deem. Na dhiiga Yesuusiin gadhisi deem. Si ajajeera. Harka keessan kaasaa raasaa anaaf waa ta'eera jedha. Ana irratti waa ta'eera jedha.